Kun xiyyeeffannoo keenya jajjabeessaa torbaniiti. Xiyyeeffannoo keenya har'aatiin mata duree jireenya jedhu irratti waa isiniin jechuu barbaanneerra. Jireenya jechuun maal jechuudha? Namoonni hedduun jireenyaa fi kaadda addaa laatu. Namoonni tokko tokko qabeenya baay'ee horachuu, nama beekamaa ta'uu, nama beekaa ta'uu, umurii dheeraa jiraachuu fi kan kana fakkaatan ulaagaa baay'ee tarreessu. Akka barreessaan kitaaba Miiltoo barreessetti amma ammaatti hiikaa jireenyaa irratti wanti waliif galame hin jiru jedha. Sababiin isaas namoonni hedduun jireenyaaf hiika adda addaa kennu. Kitaabonni baay'eenis hiika jireenyaa ibsuuf yaalii taasisu. Jireenya namaa keessatti hiika jireenyaa barbaaduun hojii jalqabaati. Dhaloonni kanaan dura tures ta'ee kan amma jirus karaa fi kallattii adda addaatiin kana bira ga'uuf yaalii taasisaas jira. Hiikni jireenyaa isa sirrii hubachuun jireenya kallattii qabu akka jiraattu si gargaara. Jireenyi kallattii qabu immoo galma qaba. Jireenyi galma qabu immoo kaayyoo jiraattuuf beekumsa keetuun qisaasin kaayyoo hiika qabu tokkoof jiraachuu si dandeessisa. Jireenya keessatti galma kee hin beektu yoo ta'e maaliif akka jiraattu hin beektu. Iddoo ga'uuf kaate yoo wallaaltee gaafa iddoo sana geessu attamitti beekta. Gogaa lafarratti kufeetu argamu gaggabe. Anaa qullaa buusee badiisaaf qaraattachi fiigu. Duubaan na qaqqabeem Yesuus koo inni hidhaayiku. Inni hiiku. Tapha gabaabduu tokkorraa waa habarannu. Gaaf tokko namoonni xiyyaara daldalaan ootuu deemanii yeroo xiqqoo booda xiyyaarichi haalaan hojjechuu dide. Rakkoon mudate. Mootorri isaa haalaan hojjechuu dadhabe. Balaliisaan xiyyaarichaa rakkoo kana imaltootaaf ibsuun dirqama waan tureef haala jiru itti hime. Imaltoonni baay'ee sodaatan. Yaaliin balaliisaa hojjettoonni taasisaniinis yeroo xiqqoo booda motorri xiyyaarichaa sirriitti hojjete. Ammas haala kana balaliisaan imaltootaaf ibsuu qaba. Akkana jedhe, kabajamoo imaltootaa, oduu gaarii fi oduu hamaa tokkoon qabaa jedhe. Oduu gaariin mootorri xiyyaara keenyaa haala amansiisaan hojjechuu eegaleera. Oduu hamaan immoo koompaasiin xiyyaarichaa hojii dhaabuu isaati. Kana jechuun balaliisaan haala gaariin balali'aa jirra, garuu garamitti akka ta'e hin beeku jedhe. Deemsa jireenya keetii hin beektu yoo ta'e bu'aan isaa maali? Namni jalqaba gochuun kan irra jiraatuu fi inni tokkoffaan jireenya isaa sirriitti beekuudha. Namni jireenya isaa irratti jijjiirama fiduu yoo barbaade jalqaba hiika jireenyaa beekuu qaba. Mee hiikawwan dogoggoraa adda addaa namoonni jireenyaaf kennan haa ilaallu. Jireenya jechuun addunyaa kanarratti umurii dheeraa jiraachuudha kanneen jedhan ni jiru. Wantoota bu'uuraa sadan nyaataa fi mana bakka jireenyaa argannaan itti fayyadamanii jiraachuu dandeenyaan gaadhaa jedhanii yaadu. Namoonni dhaloota dhufuuf dhiphachuun isaan biratti akka yakkaatti ilaalan yeroo hundaa hamma isaaniif danda'ametti mataa isaanii gammachiisuu barbaadu. Namoonni ilaalcha akkanaa qabaachuun immoo yeroo hundumaa waan xiqqoof akka jiraatan nama taasisa. Guyya guyyaatti qofaa taa'uu dandeessa. Xiqqoo yaaduun immoo xiqqoo jiraachuu fida. Mana xiqqoo keessa jiraachuun ni danda'ama. Sammuu xiqqoo keessa garuu jiraachuu hin dandeessu. Humna goggoorsuuf yaadni koo finyoona barbaadu. Ija namaa dhoksee miidhamuuf utumaan of gaadu. Billadhee si argee mirga koo siinaaf dhaabatee. Hoositee na qabdeem jaalalaan finyoon harkaa gattee. Harkaa gattee. Mee fakkeenya tokko haa ilaallu. Mucaan umuriin ishee waggaa 13 tokko yaadannoo addunyaa kana ajaa'ibsiisee barreessitee umurii waggaa 15 fi ji'a 9tti addunyaa kanarraa du'aan addaan baate. Kitaaba ishee yaadannoo Haannaa jedhamu keessatti akkana jechuun dhimma kana ibsiteetti. Ani akka harmee koo fi dubartoota kan biroo jireenya hiika hin qabne jiraadhee darbuu hin fedhu. Mee ilaali, akkuma kanatti nyaachuu fi dhuguu, kutaa mana keessatti waa bilcheeffataa fi mana godhatanii ijoollee horuu kun anaaf jireenya miti jette. Umuriin jiraadhu keessatti kanarraa kan caalu hojjedhee darbuun barbaada. Fooniin yoon du'ellee hafuuraan jiraachuun hawwa. Maqaan koo anaa wajjin akka du'u hin barbaadu jechuun mucaan kun umurii ishee gabaabaa jiraattetti waa dhalootaaf keessee darbiteetti. Nuti lafa kanarra kan jiraannu lakkoofsa umurii duwwaaf miti. Nyaannee dhugnee addunyaa kanatti fayyadamnee umuriin keenya gaafa dhumu du'uuf miti. Addunyaa keessa jiraanne kanaaf waa gumaachuuf jiraanna. Waan gaarii tokko itti dabaluu addunyaan liqiidha. Kaleessa kan dhaloota biraa turte har'a kan keenya. Bor immoo nuti isa irraa liqeeffanne uumaaf deebifnee inni harkaa fuudhee immoo dhaloota itti aanuuf liqeessa. Jireenya keessatti milkaa'ina argachuu jechuun fakkeenyaaf namoonni hedduun milkaa'ina jechuun qarshii hedduu qabaachuu, ogummaa yookaan barumsaan sadarkaa guddaarra ga'uu akka ta'etti yaadu. Namoota waliin hojjetan wajjin hariiroo cimaa qabaachuu akka ta'etti yaadu. Namni Waaqayyoon tajaajilu tokko immoo milkaa'ina jechuun gumii keessatti. Dadhabina kee
gara cimina keetiitti jijjiiruu ni dandeessa. Qajeelfamni kun nama hundumaatiif ni danda'ama. Bu'aa guddaas qaba. Namoonni hedduunis akkaataa ajaa'ibsiisaadhaan dadhabina isaanii gara ciminaatti jijjiiruun agarsiisaniiru. Adeemsi dadhabinoo fi gara jabinaatti jijjiiruu kun hojii ibiddaan sibiila baqsanii wal qabsiisuu waliin wal fakkaata. Sibiilli tokko yoo cabe humna ho'aatiin baqee deebi'ee wal qabsiifama. Inni haaraa ta'ee wal qabsiifame kun sibiila kam caalaatti cimina ni qabaata. Sababni isaa yeroo tokkoof humna ho'aa guddaadhaan moolikuuliin sibiilichaa walitti addaan ba'an humnuma ho'aatiin immoo walitti deebi'aniiru waan ta'eef. Egaa nama dadhabina isaa beekee yookaan hubatee kallattii kanaan gara ciminaatti jijjiirrachuu barbaaduuf gorsa akkamii laanna? Haala kanaan dadhabinoo fi gara ciminaatti jijjiiruuf adeemsa akkamii deemuu qabna ree? Qajeelfamoonni armaan gadii 5 hojiirra yoo oolaniif jijjiirama bu'uuraa galmeessuu ni danda'u. 1. Dadhabina kee addaan baasii hubadhu. 2. Ciminatti guddachuu barbaaddu addaan baasii hubadhu. 3. Dadhabina kee yommuu ciminaan bakka bu'aa deemu eenyummaa keessa haaraa sammuu kee keessatti boci ilaali. 4. Wanta ta'uu barbaaddu ammaa eegalii shaakali. 5. Dadhabina kee gara ciminaatti akka jijjiirratte yommuu hubattu ofii keessa ta'e hawaasa keessa jiraattutti hojiidhaan agarsiisi. Dadhabina kee kanatti injifachuu qabdu maali laata? Miira gadaantummaati, aariidha, miidhama sodaattaa, gaabbisi rakkisaa, ofitti amanamummaa qabdu yookaan immoo shamarree tokko haasofsiistee kaadhimaa godhachuu sodaattaa? Walumaa galatti dadhabinni kee maali? Dadhabina kamiyyuu qabaadhu garuu ammaa eegaltee irraa jijjiiruu ni dandeessa. Dhugaa kana yeroo hundumaa yoo yaadatteef dadhabina kee gara ciminaatti jijjiirrachuu ni dandeessa. Namni tokko dadhabina isaa to'annoo isaa jala oolfachuu yoo barbaade dadhabina kana immoo to'annoo jala oolfachuun yoo isatti ulfaateef ilaalcha gaarii fi yaadonni poozitiiviin jireenya isaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an sirriitti ni amana. Yaadni haaraa fi humni qabeessi sammuu namichaa seenee yaadota dulloomoo duraanii sammuu isaa keessaa qulleessa. Jijjiiramni kamiyyuu toora namummaa uumama namaatiin da'atanii dhufu. Yaada ofii to'achuun jijjiirama bu'uuraa fida. Sammuun namaa yaadota haaroo fi humna qabeeyyiidhaan yommuu guutamu namichi dadhabina isaa irratti injifannoo guddaa argachuu danda'a. Jireenyi namichaas humnaa fi dandeettii ajaa'ibsiisaadhaan kallattii haaraa qabataaf. Namoota baay'eetti maaliif miirri gadaantummaa dhaga'ama laata? Akka ogeessonni saayikooloojii jedhanitti dadhabina namoota hedduurraa mul'atu keessaa tokko milkaa'ina jibbuudha. Itti gaafatamummaan milkoominni isaanirra kaa'u xiinxaluudhaan milkoomuun bakka tokkotti akka balaa isaanitti fiduu danda'u amanu. Kanaafuu beekaa dadhabina isaanii amananii fudhachuudhaan miira gadaantummaa jala jiraatu. Dadhabinaa fi ciminni nama kamiyyuu waliin madaalu. Gaaffiin ati of gaafachuu qabdu garuu cimina koo moo dadhabina kootu caala kan jedhudha. Dadhabina keetu cimina keerra caala yoo ta'e nama dadhabaa taata. Cimina keetu dadhabina keerra caala yoo ta'e immoo nama jabaa taata. Haa ta'u malee dadhabina keenyaa fi rakkoo uumamuu danda'u akka waliin fakkeessine of eeggannoo gochuu qabna. Miira gadaantummaa injifannee of keessaa baasuudhaaf ulaagaan jalqabaa eenyummaa keenya amannee fudhachuudha. Baay'een keenya ofii keenyaaf xiyyeeffannaa guddaa waan kenninuuf miira gadaantummaan nutti dhaga'ama. Dadhabinaa fi kufaatii ofuma keenyaan uumnee irratti xiyyeeffanna. Wantoota faayidaa hin qabneen kiyyeeffamnee waan xiyyeeffannaan nama hundumaa nurra jiru nutti fakkaata. Dhugaansaa garuu kanatti fagoodha. Intalli tokko baay'ee dheertuu waan taateef isheen kan biraan immoo waan qallatteef fuulli ishee waan fokkiseef kan biroonis sababuma kana fakkaatu miira isaanii dararanii sodaa guddaadhaan dhiphatu. Namni tokko sababa gurri isaa guddateef dhiphata. Inni kaan immoo gurra koo xiqqaate jedhee dhiphata. Inni kun an dandeettii haasaan qabu jedha. Inni sun immoo an nama waliin galu jedha. Kanaaf baay'een keenya dadhabina nurraa mul'atu tokko adda baasnee dadhabina sanarraa kan kee immoo milkaa'ina akka dhabne amansiisuudhaaf yaalii goona. Kun dhugaa jiruudha. Garuu rakkina keenyaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Atis milkaa'aa gammachuu qabeessaa fi nama cimaa ta'uu yoo barbaadde ammas filannoon kan keeti. Jalqaba irratti ciminaa fi dadhabina kee haalaan beekuu qabda. Cimina kee guddifachuu yommuu jalqabdu dadhabinni kee badaa deema. Atis miira haarawaadhaan guutamuu jalqabda. Egaa walumaa galatti viidiyoo kana keessatti ilaalcha gaarii fi yaada poozitiiviidhaan dadhabina ofii gara ciminaatti jijjiiruun akkamiin akka danda'amu shaakala jireenya namootaarraa ilaalleerra. Keessumattuu miira gadaantummaa, abdii kutannaa fi kufaatii mooraalii xiyyeeffannaa